Kuno الميلة تكو الرافتوني جراني رساسني أكيسي مردي خنا خيسي جرا ميلي سافرون دلقو سنة قبان من خيرا خيسي قلا من سا خيسي عريامي وان الدولة ما قد ديسي ذاتي الدنيا روانا كنا تكارجنين بيكنو أرجتني جلتني السلام عليكم جرجير تلمان رما الدنيا تنا قبا جلتنو ده خيسانو أكو مخاليسا قلقلا قرتي ودا اسني بسنة داينة فيديو ورامنا بليسا خيني جنة لايف رد بنتي خنو أما بليسا خيني يسلوكو ستو خنّي قرتي بنسم بيرجرا فيديو دا وان جرا عند سنة تاجرسنا إنني سرقنا خيسا جرو سنة إهما فانيني يجورا هنقدر ما نوردفا ميو بليسا خيا دور سمكان كي أسامة محمد أسامة محمد بكتير تروح تمتير أساسا تروح تمتيس جي كنا سمعني أوكي زمانا عبد الله زمانا عبد الله ورانا بتوم ما نانو سمعني تسرح أوكي أساسا ميكا سرح لم أساسا لما سرح لما نسخي سامبا لا تشنو سامبا ميلا بكسر ميلا مويس دودنا دامي موميدنا رامو رساسني دوده سده ميلي سرامو رميچو سبب رساسني كونو كمن دبتو جيروتي رساسني ابا لما رفوته لمن الرا ميلا تكرا مرسيسه جرا يچو رساسني لچو خيسه جرا نرفي قامي سا داي جرا يچو رساسني خوني ميلي تكوچاني قبوس نججمو في اكسمانو اوبليسي خيني خوني غافا سلا تكلاوما انغور توريتي مانا كوندومنيمي مغالا فنفني 4 كيلو دا تكلاوما كنيف جرا يچو سبب لتا كننيات اتدبته فيچا رفي إسا هوسبيتال جيرو تكلاوما هوسبيتالت إسا داوته دبسه أشيرتي مانا كنيف يچو مانا سانكي إسا يرو أما تكلاني سانغور رافته جراني بيتني مانا إسا إني وغا يوتقاته وغا لمال خيسا جراته فودني كرا درقما خفلو قبدياني ونو خيسارياني بكتنا جرا يچو نمن خوني ونني ديمونس هنو ويلشرين سيتنا ويلشرين ساخنا خناني دديما akkasumaanu mana islaamotummaan seera qabeessa maqaa isaatiin sanada haqabu jechuun maqaa isaatiin kan fudhate dirqama khiraa kafalu qabda yani mootummaa yeroo ammaan tana jiru jechuudha silaa gartee wanta to'atu mana kondominiyeemii san to'atu irraa ariyee jechuun mana isaa keessaa baasee jechuudha yeroo hedduu Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee wal quunnamuudhaaf yeroo yoo xiqqaate yeroo dhibba ol deemee gaafatee achi keessa deemee akkaataatti argatu dhabee jira sanirraa waan godhu dhabee mana isarraa baqatee kunoo asii galee as taa'u jira jechuudha namni kun ni dhukkuba ammallee mada qaba booda kan isin agarsiisnu ta'a jiraachuudhaaf biyya Finfinnee ni beektan namni keessa jiraatu wanni hundi maallaqa malee hin danda'amtu namni dhukkuba hunga maallaqa ittiin jiru isaa jiraatu sana isaa akka fidu isinummaan yaada mana inni amma khiraa keessa galu kuni mana isaa keessa aramee mana khiraa keessa galaa jechuun manni inni keessa galu kun kiraadha maallaqa 2,500 kafalee jira takkatti hayyee namni akkana dhukkubu sababa oromummaa isaatiif mootummaan naannoo Somaalee jechuudha waraanni Abdiillee rasaasaan rukutee jiruu isaa balleessee sanirraa kan ka'e amma inni wanni inni dalagatee jechuu as ofii isaati of jiraachisaa hunuwaati mana isaatiin ni jirti haadha mana isaatii fi ofii isaati ittiin jiraatan nama dalaguu danda'u miti jechuudha karaa gabaabaa kana isinummaa yaadaadha ammaan tana isin agarsiisna waan isarra jiraati isin agarsiisa mee ismaani guutuma akka nama balu obsaa fidime kunoo ni argitanii miilli tokko guututti irra jiru tokko irraa futaree jiranii rasaasni akka isa mudhii kana keessa jira miilli isaa kun dalaguu sana gubbaan mana khiraa keessa gala mana isaa keessa ari'ame waan hedduu nama gaddisiisaati addunyaarraa waan akkanaa takka arginee hin beeknu argitanii jirtanii kunoo namni kun mana isaa keessa ari'amee أستاذ جيرانه منا جودا خنا خيسي منا تكلامه kantiibaan magaalaa Finfinnee kanneen keessaa yaameti mootummaa yeroo ammaan tana jiru sila argee akkuma takkalaa sanii kan naafi jechuudha
sila arge jechuun kanaaf malee hin ari'u garuu manaajeroonni warri kondomneemii hoogganansan isa kanaaf akkanatti ilaalanii maal akka isaa godhaa jedhanii sababa inni afaan oromoo haasa'uuf sababa oromummaa isaatiin ari'anii asii galchanii jechuudha amma karaa gabaabaa saniif jecha manni sun maqaa isaatiin jira kiraan isaan gaafata warri manaajeroota gaafate suni qarshii 600 fi 700 dhiyaatti jechuudha isiisanii ji'arraa kafalaan akka seera kondomneemitti maqaa isaatiin kan jiru kana ji'aan akkasi kafaleeti jiraataa jechuudha saniifuu ji'aan qarshii 700 dhabeeti mana isaa maqaa isaatiin jiru keessa ari'amee jechuudha amma inni kuni ammallee kondomneemiin sanii maqaa isaatiin jira jechuudha itti deebi'uu danda'a waan seerra yemuuf waan seeraan isaa ta'eef jecha irraa mulquu hin danda'anii ammoo yoo kiraa kafaluu hin dandeenye ni baasanii jechuudha mana sanitti deebi'ee kiraa san guutuutti ofirraa kafalaa boodarra idaa mootummaa ofirraa fixee mana isaa san ka isaa godhatee keessa jiraachuu ni danda'a jechuudha ammaan tana akka isa dubbisinetti saniifuu haga dhumatti oromoon bira dhaabbattee haga mana isaa san ka isaa godhatutti akka deeggartan kabajaan isin gaafannaa jechuudha ayyee itti himadhatillee waan jira biyyan kiyya kan biyya keessa biyya laattanillee baay'ee wallaahi baay'ee miidhamee waan jechuun qabu mana kiyyatti galee hajja dalagadee akkuma ilmi namaa jiraatutti illee jiraachuu barbaada yoo rabbiin na jiraachise immoo madaa qaba madaan sun immoo na fayyuu fi miilallee narraa muranii miilallee bakka sanillee immoo madaan qabdi madaan sunillee hin fayyine wallaahi haanillee dhaabbachuu hin danda'u wicharra taa'uu hin danda'u zoor jechuu hin danda'u bakka hin ciisurraa zoor jechuu hin danda'u sila isin na bira jiraachuu baattee ni hin jiru isin ammoo muna wajjin dhiphatteetuma akkuma harkitee jiraa miti waan hundaa'u isumaatiitu natti naaf wanna godhu jira goozii bitaa waan itti madaan irraa qayyaran bitaa waa baay'ee bitaa immoo dalagachuu hin danda'u akkuma mana agartan kana mana kiyyatti akka galee akka namaatti dalagadhee jiraadhe yoo ta'es immoo mana hakimaa tokko wanti kun kaansariitti natti jiramu usaallee baay'ee natti mujjiranii wanti kun yoo kaansariitti natti jirame immoo asii ol du'a malee waan jiru ka danda'umu naa gargaaru ka dadhabee immoo akkuma amantaa isaatti rabbi naa kadhata. Wallaahi waan dubbataniitu nama dhiba waan hedduu nama gaddisiisu yeroo jalqabaatiif nama gartee haala kana miidhamee arkuu kiyya silaa waan jira waan dubbatamuu qabu Hamzaan dubbate wallaahi waan akka malee nama gaddisiisaati akkuma argaa jirtan obboleeyyan obboleessi keenya kun gara Somaalee isaa turetti ijoolluma Oromoo waliin osoo dhaabbachaa jiru achi ni beekan jireenya biyya namaa kana nama gartee qaama mootummaa biyya sanii takka inni roofu nutti himetti achuma keessa waan jibbiinsa Oromoo qabaniif rasaasa lamatti dhukaasuudhaan yeroo saniif gaa mudhii irra dha'ee narvii dhaga mudhii hidda narvii irra si dha'uunaan akka laafitti hin fayyitu miilaan illee deemuu hin dandeessu jechuudha haala kanaan miilli isaa hadoodee akka roofu nutti himetti gaa mudhii irra dhawee rasaasni lama keessa jira itti mada'uunaan haakimallee deemee achitti gartee baallama qabaniif siree qabadhu jaanii deemee bakka siree qabatu sanitti baallama sii bilbillaa jaanii silaa yeroo sanitti kamadaa san irraa jijjiiruu qaban sii bilbilla jaanii achumaan itti dhiisanii ji'a 3 akkas mana keessa taa'ee madaan kun gartee daran itti kolkoltee lammada yeroo deebi'u emerjensiidhaan fuudhanii ijoollummaan gartee naannoo inni galuu kana jiru emerjensiidhaan fuudhanii yeroo geessan akka miilli irraa muramu doktoroonni itti hime jechuudha. Namni gargaaree namoota gartee aangawoota gurguddaa warroota akka takkalaa uummaatti dubbatee fi akka mana harkatu namni godhe lataa kana ni eeggaati. Obboleeyyan keenya lataan Oromoo ta'uu qofaaf isa gargaara. Nutis akkuma lataa sanitti bakka lataa san buunee obboleessa keenya kanaan siif jirra jenneen namu waan danda'eef qabuudhaaf. Ani inshaallah kiraa mana isaa kana rabbi naa laaffise kan ji'a 3 fi hin qabaafne. Isinillee obboleeyyan kiyya waan gargaaruu dandeessan obboleessa kiyya kana gargaara akkaawuntiin isaatti isin maxxansina akkaawuntii nigdi baankii ni qaba Oromiyaa baankii ni qaba akkaawuntiilee hunda banatee akka jiru nutti himee jira
kana caalaa dhugaa dubbachuu wanni haasawni baay'ate waan hin ta'u obboleessa keenya kana gargaara namu waan dandeessan kan mana isaa kan itti galu san ji'a 3 ifiin qabaafi kan amma keessa jiru kana kan ji'a 2 ifiin qabaafani mataa kiyyatti jechuudha isinillee waan dandeessan obboleessa keenya kana gargaara maalleen ni beektan maalleen akka kaanutti amma fakkeenya nuti warri Finfinnee keessa jiraatu yoo xiqqaate guyyaan 2,000 3,000 baaf mee obboleettii inni dubbatee jira innis boodarraa dubbatu mee obboleettii teenya tan haadha mana isaati mee gaggabaabsinee gaafanna mee obboleettii maqaan kee eenyu daawwattoota wal baree mee akkamiin wal fuudhuu dandeessan obsaadha dubbadha rakkoon qabu akkamiin walitti dhufuu dandeessan wal beena gaafa inni fayyaa qabuun beeka ollaa ture okay ayya abshir dubbadhu gaafa inni fayyaa qabuun hin beeka irra immoo kana ta'e jirraan baqadhu jee wajji rakkachaa jira okay ka walitti dhuftanii bultii waliin jaarratan osoo inni fayyaa qabuuti moo erga inni dhukkubsatee buute erguma inni dhukkubsatee garuu hanga kana hin geenye malee gaafa isaan miillis jira wallaa namaa jira kaarma fayyaatti jira gaafa isaan ammoo erguma inni dhukkubee namayyuu waan dandeessaniin mana isaa san kasaa haa goonu amma yeroodhaaf gaa bakka tana waan jiruuf jecha ani bakka kanaatiin waadaa galaa kan ji'a lamarraa hin kafalaa jechuu 2,500 galaa jechuu mana xiqqashee kana ammaaf bakka inni jiru tana firaanis irra ga'ee jira isa kana jechuudha ani irraan hin kafala inshaallah garuu ji'a lama osoo hin geenye ji'a lamaan boodammaas firaan kun waan irra ga'uuf jecha isa guddaa san irratti isa mana isaa kondominiyeemii kan mana hirriibaa kophaa qabu shintibeetii mana kichina waatti godhatanii waa hunda kopha akka qabu san saaloon akka qabu sanitti akka deebuuf manni sun kasaati san irratti haadaleenu ayyor doftota keenya nuti gaa waadaa ammuma seenne haadhee nu maallaqa isaatiis baasnee finnee jirra kan ji'a lamaa jechuudha kuma shan ji'a lama kunaanarraayi inshaallah rabbi si haa fayyisu akkasii haa mana kanaati Wantoota keenya anis akkuma waadaa galee jiruufitti kun waan ji'a 3 jechuudha. Waan ji'a 3 mana achiisan firraa qabu. mana kondominiyeemii Mana kondominiyeemii. okay kondominiyeemii ji'a 3 obsaan kanneen jira Kanaas ani emergency kaasee kan ji'a lamarraa kafaleera kanaas waan tokko asitti itti bitata. Namni gaa silaa waan danda'u gargaara. Nuti waan dandeenyu kunoo gargaarree jirra. Akkaawuntii illee qaba. Akkaawuntii isaa achirratti ni barreessina. Warra nu TikTokiin daawwachaa jirtanis Facebook fi YouTube daawwachaa jirtanis akkaawuntii isaa qaxxita isaaf gala akkaawuntii isaa irratti galchitanii jechuudha. Lakkoofsa bilbila isaatis kanuma isaa isin maxxansin. Lakkoofsa bilbilaa qaba. Daayirektii isuma irratti bilbiltanii isumaaf galchitan jechuudha. Madaa kiyya kana natti waa biraa shakkeera. Biyya alaatti deemee waan namni waa qabu numa yaalama. Akka akkasitti na yaaltanii dhaammachuu barbaada. Natti waan biraa ta'a. Madaan kun dawwalee gaafadhe waan biraa ta'uu danda'a. Naan jedha doktortichi yoonif biyya alaa deemte rakkoon qabu naan jaani yoonif dandeessan ammoo kana nachitti deemee yaala naa godha isin buriyan kiyya akka danda'u akkasitti naa yaala. Gaarii laalas keessatti maal seetanii isinii Oromoon addunyaa tana gubbaa jirtan miliyoona 60 qarshii 15 yoo buusan maallaqa guddataa fi biyya alaa itti deemee wallaanamuu danda'a. Warri maallaqa gargaartan jechuudha. Ammoo warri Itoophiyaa kaabinoota kan gartee magaalaa Finfinnee keessa jiraatan mana tola osoo Oromoorraa maallaqa walitti hin qabin akkuma takkalaamumatti tola akka kaisaa godhan mootummaan magaalaa Finfinnee akka kaisaa godhan irratti dalagaaf. Maallaqni walitti qabamu kun ammoo wallaansa isaatiif akka ooluuf irratti gargaaraa fi isiniin jenna waa lamaan kanaan jechuudha. Asitti nu erge guruppii Hamzaa Sheekh Jaabiriin hoogganamtu sana keessaa Seefan Kamaalii isaa wajjii wal qunnamsiisee akkasii dhufnee waraabu jirra. Sheera godhaati. Hamzaa Sheekh Jaabir biraangaa yaada har'a kanneen isaanis argine isiniin jenne viidiyoo. Akkasii daawwattoota keenyaa kun nuti dhufnee ilaaluu qofa osoo hin taane waan gartee dandeenyuun illee gargaarree jirra. Kuni wanni gooneef rabbi irraa waa barbaada isinillee akka gargaartaniif wanni isin agarsiise silaa isin agarsiisu nu barbaachisu garuu namni keenya waan takka gartee itti agarsiiftee akkanatti haala kana yoo itti malee viidiyoo keessa dubbannare nuti laal silaa dubbachuu baanne isinii nu agarsiisu garuu hagana kajjaa lamaan kafalla waan jennee viidiyoo keessa dubbanne waadaa seenne
إساسا إسنينو خفلة إسنا جرسي سينما له غورا يوخي وانت برباچا متي ما يردفتو خانيا ما كوندوميني مي غافا جيرو خيسا غلو منو ما إسا خنا جچو منو مكا إسا تنجيرو خنا منا جروتا ور إني وجين كوندوميني خيسا غلان هدو جنكاني مي سنيلا سنتيمو والله باي ناتشينك أني باي اللي نجيبني وان سامبي كو أما فكني بويا ويتوكو انتلت ويتكا بدي تورتي سراتنيا دا نسين أورومو دا مسلم اللي دا سيتي تجلاو في جتة تكا لبونا فيت لفتينت أني بيكم مو يسيل واباي وانت سلا أتشكيست دلعة ممو الرباعي سيسا نما كخيا فيان كابن ميتي كفيا كابو دابتا ورا فيا دموجرا أتشكيست دابتا ورا غرغار سموجرا أني مو أتشكيسا نمان كابو نمان بيكو وما تكبكا كوندومينيم سانكيسا نما بيكو قبدا واسي غرغارو فيلي نمان بيكو أني أما وسما نارغاني وسما نبيكاني مو واباي نرتدي بني والله باي إساني اللي نزابر نجيب بني بكان نجرا دوساني فهمتني أنا ولا أنا مجرتو يجول hospital خيستي ورثة تجاجل النجراني أكملتي أبسان ستجاجلو دندمينا يوخين مال سيقول نسا لا واباي أكباي أنين كن إيتما واني دامن نانما سياساتي بنتاني يوني فين ديمي أمسولا فراش الرفض ليغا فد إدينا جوار تايك فانا جيشاتر تباي نادبسه يولم منزلا سمتا يايلو hospital خيسك أترامت تناتو نرسو متناتي تو ديمي جور غافدو سنجان أمسولو ملين رايجي رايو يته سبب أورومو أتتاتي فيك تيجي وين دامي ونما سياساتي نتاني أفان روموتي ساسا يوم أفان رومو اللي تكما ناسا أفان مارا باين بيكو تكو آسي مبيكو أنا سيچوني فينجيني اللي بيكا جتا يعني